Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftotaa AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global miidiyaa irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanneetii jira. Oduun keenyaa guyyaa har'aa odeeffannoo jabaa of keessaa qaba. Wal nyaatiinsa paartii biltsiginnaa keessatti uumame biltsiginnaa bakka lamatti adda qoodeetii jira. Kunis biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromoo jedheetiniin adda baasee wal dhahuudhaaf walitti gaarreeffataa jira. Wal nyaatiinsi biltsiginnaa eessaa eegale? Eessatti dhaabata? Akkamitti deemaa jira waan jedhu gama keessan dhiyeessina. Ittuu dabaluudhaan immootu oduu biyya alaa tokko gama keessan dhiyeessina. Oduu biyya alaa kanaan immootu Joe Biden rogeettii farra gabrummaa irraa nootii doolaaraa irratti akka baatu gochuuf jechuudhaan addunyaa hunda haasofsiisaatii jira. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo kana gama keessan dhiyeessa. Odeeffannoo kana gama keessan dhiyeessuudhaan hangamaayitti kan isin waliin turu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Tamsaasni keenyaa idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbuu fi tamsaasni keenyaa yeroo garagaraatti bifa adda addaatiin isiniif dhiyaatu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni chaanal keenyaa subscribe godhin subscribe godhadhaa. Warroonni karaa fuula Facebook keenyaatiin nu hordoftan immootu page aanolee global media like follow godhadhaa jecha amma kallattiiwwan gara odeessaa guyyaa har'aatti isin dabarsa. Paartiin badhaadhinaa paartii biyyoolessaa tahee paartiiwwan garagaraa irraa erga walitti dabalamee amma waggaa guuteetii jira. Paartiin badhaadhinaa paartii duraan addawaa'ii jechuudhaan beekamu irraa kan walitti dabalame yoo ta'u, gareeleen addawaa'ii walitti dabalamuun hundeessan keessaa TPLF qofatu keessaa bahe. Warri akka OPDO, warri akka Baadanii fi warri akka paartiin uummattoota kibbaa kan addawaa'ii keessa ture walitti dabalamuudhaan paartiilee naannoo bulchaa turan warra akka paartii Sumaalee kan naannoo Sumaalee bulchaa ture warra akka paartii Gaambeellaa fi kanneen kana fakkaatan ufitti dabalanii paartii biltsiginnaa yookaan badhaadhinaa jechuudhaan erga uf moggaamanii paartii biyyoolessaa ta'aniitiin uf moggaasaniitii jiru. Paarticha gaafa hundeessan filannoo injifachuudhaaf sagaleen keenya naannoo tokko qofarraa dhufuu hin qabu. Sagaleen keenya naannoo hedduurraa yoo dhufe filannoo irratti eenyullee nu injifachuu hin danda'u. Abbaan fedhe Oromiyaa irratti yoo if cimse, abbaan fedhe bakka fedhetti yoo ka'e injifatu taate nuummootu sadarkaa biyyoolessaatitti dhibbaan dhibbatti waan injifannuuf paartiin kun nuuf barbaachisaadha jechuudhaan paartii kana erga hundeeffatanii qabsootti galanii osoo filannoonu hin gahin warri biltsiginnaa wal nyaachuu eegale. Paartii biltsiginnaa akkuma beekamu kan hundeesse Dr. Abiy Ahmedidha. Paartii biltsiginnaa kanarratti komiin garagaraa ka'aa tureetii jira. Maqaa Oroo jedhu ofirraa dhiisanii maaliif maqaa biltsiginnaa yookaan badhaadhinaa moggaafatan jechuudhaan namooti hedduun qeeqaa irratti kaasaa turaniiti jiru. Akkasumas kaayyoo fi imaammata paartichaa ilaaluudhaan namooti hedduun paartichaa qeeqaa turaniiti jiru. Qeeqni kun yeroo heddummaatu gaafiin hawaasaa yeroo ka'u guyyaa tokko akka carraa ta'e walgahii ODP magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waan warra Amaaraa dallansiisee tokko dubbate. Obbo Shimallis Abdiisaa haasawa san kan taasisan icciitiidhaan yoo ta'u garuu namni haasawa san waraabee hin beekamu haasawichi waraabbamuudhaan warra Amaaraa bira gahe. Dr. Abiy Ahmed duraan akka warra Amaaraatiin jedhetti paartiin badhaadhinaa paartii Itoophiyaa fi Itoophiyummaa leellisuudha. Paartii tokkummaa biyyaalessaa cimsuudha. Paartii badhaadhinaati. Paartii Itoophiyaa duraatti ceessuudha. Paartii Amaaraa fi Oromoo fi sabaaf sablammoota biroollee olaantummaa isaan bifa walqixa ta'een kabachiisuudha jechuudhaan itti himee ture. Haa ta'u garuu haasawni gaaf dur obbo Shimallis Abdiisaa Adaamaa galma abbaa gadaatti leenjii qondaaltota PP badhaadhina damee Oromiyaatiif osoo kennan haasahan kuni warra Amaaraa akka malee dallansiise. Obbo Shimallis Abdiisaa gaafii mana keessaa itti ka'eef akkas jechuun deebii deebise. Gaafa dargiin kufee biyyi tuni mootummaa ce'umsaa keessa turte booda addawaa'iin ijaarame biyya kana gaggeessuu eegaluun addawaa'ii kan ijaare wayyaanidha. TPLFidha.
TPLF adda waa'ii kan ijaare ittiin aangoo irra turuufi. Akkasumas nus adda waa'ii diinee kan biltsiginnaa ijaarreef ittiin aangoo irra turuufi Oromoo abadan namni tokko Itoophiyaa bulchuu irraa akka duubatti hin deebifne tarsiimoo bocneeti. Kanaaf adeemsa kanaani Oromoo namni aangoo irraa fudhatu hin jiru. Kanaaf biltsiginnaan kanaaf hundeeffame jechuudhaan Shimallis Abdiisaa icciitiidhaan qondaaltota OPDO duraaniitiif yeroo ibsa kennan dho'isaadhaan sagalee isaa waraabanii warra Amaaraa biraan gahan. Warri Amaaraa guddaa dallane dachii buqqise akka malee lole akkamitti akkana nu gootan jechuudhaan Dr. Abiy Ahmad mudduu eegalan. Itti aanaa isaa Dammaqaa Mokonnin irraa kaasee warri badhaadhina Amaaraa akka malee aaruudhaanii mofii kaase. San booda Dr. Abiy Ahmad Finfinnee irraa ka'uudhaan gara Bahar Daar dhaquudhaan achitti badhaadhina warra Amaaraa yookaan biltsiginnaa Amaaraa walitti qabuudhaan Shimallis Abdiisaa ijoolleedha. Homaa hin beeku. Badhaadhinaa kan ijaare Shimallis Abdiisaa osoo hin tahin anaadha. Na amana ani olaantummaa Oromoo diriirsuuf Oromoo aangoo irra tursiisuuf biltsiginnaa hin ijaarre. Biltsiginnaa kan ijaare tokkummaa biyyoolessaati jechuudhaaf warra Amaaraa sossobuuf yaalee ture. Warri Amaaraa garuu haasawa Dr. Abiy Ahmad kana takkallee amanuu hin barbaanne. Dr. Abiy Ahmad gowwoomsee nu fakkaatee nu nyaataa jira jechuudhaani erga gaafa saniitiin Dr. Abiy Ahmadin xamadanii isa duuba deemuudhaan irratti wal ijaaruu jalqaban. Kana qofa miti. Dr. Abiy Ahmad Shimallis Abdiisaa akka dhiifama gaafatus godhe. Shimallis Abdiisaas karaa miidiyaa OBN gabbahee karaa akka dalga deemuudhaan dhiifama gaafachuu isaa hundi kennaa walumaan yaadanna. Kun hunduu ta'ee biltsiginnaan Amaaraa waan kana itti hin gammanne erga gaafsanii irraa kaasee Taayyee Danda'a, Shimallis Abdiisaa, Abiy Ahmad warra dhiigaan Oromoo ta'e kana irratti wal ijaaruu eegalan. Paartii Abin wajji walii galuudhaan biltsiginnaan Amaaraa paartiilee naannoo Amaaraa wajji walii galuudhaan harkaa fi gwaantii ta'anii dalaguu eegalan. Akkasitti jabaatanii kinootii arra cimanii sadarkaa Dr. Abiy Ahmad yaaddoo hamaa keessa galchuu irra gahaniiti jiru. Biltsiginnaan Oromiyaas adeemsa warra Amaaraa kana arguudhaan guddaa itti of qopheessaa jira. Dubbichi akka malee wal nyaataa jira. Biltsiginnaan dhukkee walirraa kaasuu deemti. Amma miidiyaa irratti yeroo ilaalan waan nagaa walitti qaban fakkaata. Garuu nageenni hin jiru. Wal dhabbii guddaatu jira. Akka irratti hin beekamneef, akka uummanni biyyaatti hin rifanneef, wal nyaatan akka namni hin jenneef fafakkeessan malee garaagarummaan guddaan biltsiginnaa Amaaraatii fi Oromiyaa jidduutti uumameetii jira. Osoo danda'anii dhukaasa walirratti banuu barbaadu. Haa ta'u malee seerichaa fi haalli jiru waan isaan hin eeyyamneef icciitimaan ofirratti wal ijaaraa jiru. Dammaqaa Mokonnin itti aanaan Dr. Abiy Ahmad Daani'eel Kibratfaa wajji ta'uudhaan akkasuma warra naannoo Amaaraa hunda of jalatti deebisuudhaan of ijaaraatii jiru. Dr. Abiy Ahmad yookaan ofii tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf yookaan immoo balaa wayiitiin yoo ka du'u taate bakka isaa dhaaluudhaaf tarsiimoo baafataniitiin deemaatii jiran. Warri biltsiginnaa Oromiyaas kanuma beekuudhaan amma tarkaanfiin Amaaraa jabaachaa dhufnaaniin of qofa bira darbanii warra akka mootummaa naannoo Sumaalee fa'aa irraa deeggarsa jabaa horachuudhaaf Mustafee gara Finfinneetti waamuudhaan waliin mari'atan. San durallee Shimallis Abdiisaa Sumaalee dhaquudhaaf Mustafee wajjin waan tokko mari'ate. Adeemsi warra badhaadhina Amaaraa kun waan isaan gammachiisee hin fakkaatu. Wal nyaatiinsi hamaan warra badhaadhina Amaaraatii fi warra badhaadhina Oromiyaa jedhee uf waamu jidduutti dhalatee jira. Baddaa jaarsoo yaala gaggibee wal haa nyaattu maaltu nu dhibe jechuudhaan immootu namoonni icciitii kana beekan taa'aniitii ilaalaatii jiru. Dr. Abiy Ahmad fa'aa jalqaba ofii isaaniitii barbaadanii Oromoo mufachiisuudhaan nafxanyaa jala deeman. Nafxanyaan akka feetee isaan gootee nu hin ilaallatu jedhan fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa. Fayyadamtoota sooshaal miidiyaa keessaa namoonni hedduun immootu lakki akkasii miti. Jarri lamaan wal loluun Oromoodhaaf carraa gaariidha. Carraa isaan wal dhaban kanatti fayyadamnee Dr. Abiy Ahmad fa'aa harka nafxanyaa keessaa baasuudhaan gara saba isaaniitti gara Oromootti akka deebi'an gochuudhaan garaagarummaa isaanii fi politikanyoota Oromoo jidduu jiru dhiphisuudhaan Oromoon humnaa'uu qaba jechuudhaan
namoonni gariin yaada isaanii kennataati jiru. Kanas haa ta'u sanas haa ta'u rakkoon guddaan biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromiyaa jidduutti gaggeeffamaa jira. Akkuma beekamu biltsiginnaan Amaaraa karaa Suyyum Tashoomaa fi hiriyaa isaa sanniin fa'aan karaa aktivistoota Amaaraatiin Shimallis Abdiisaa Taayyee Danda'a fa'aa irratti xiyyeeffataniitiin dalagaatii jiru. Jarrillee jalaa dhagahan jiran. Akkuma argaa jirru karaa Feesbuukaatii fi karaa miidiyaalee garaagaraatiin deebii jajjaba walitti darbataati jiru. Lola kana daranuu kan hammeesse mootu qabxiileen biraas jira. Qabxii kana mootu yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Oduu kennaa itti aanu kan Joo Beeydan rogeettii farra gabrummaa nootii doolaaraa irratti akka baatu gochuuf jedhu mootu odeeffannoo itti aanutti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ammaaf odeeffannoon kennaa kanumaan raawwata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti turtii gaarii isiniif haa taatu jecha daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo ammas irra deebiidhaan warroonni YouTube channel keenyatti miseensan ta'in YouTube channel keenya subscribe godhachuudhaan miseensa ta'a jecha warri karaa fuula Facebook keenyaatiin hordoftan immoo page Aanolee Global Media jedhu irratti nu argachuu dandeettan. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa nagahaan nuuf jiraadhaa hanga walitti deebinuu tika rabbii keessa nuuf tura.